irratti milkaa'uun dandeenya caaliin deemina duraan. Garaan an booresi. Ani waada hiriyoottan kootii cabsuu hin danda'u. Boqonnaa dhabeetiin an kanan jiru. Kanaafuyyuu deemee xumuradhee dhufuun qabaadha. Kanaafuyyuu na dhiisi. Jaalala keenyaa si qabee jaala. Lakki. Jaalala dhugaa hojii dabarsee. Yaada kootii irraa naan bisa itti yaadde ta'e hin dogongoriin. Caali. Maaliif nama marar? Nama qulqulluu akka keessanii kana diinni akka cirreessaa yoo itti baay'atu. Kanaaf nama isin barbaachisa. Kafaltii tokko malee isin cinaa dhaabbatuun barbaada. Baaro. Fakkeessaa kana dhiisi. Dubbii kee kana booda wanti kiyyoon jiru maaliin isa baasii dhugaa isaa isinatti himi. Maal wanni ati barbaadde? Kiyyoon keette maali? Siif gammachuu gidduu rakkoo jiru san hunduma isaa haala nagaatiin falasni uumuu danda'a. Akkas taanaan wal na barsiisi. Keessumaa immoo nama amanamu baay'ee natti tola. Saanaaf dhiisi. Rakkoon qabu. Waa'ee nama kanaa baay'ee garaa kun akka kaaste. Haa ta'u malee maqaan isaa eenyudha? Amalli isaa hoolaa nama gaarii. Maqaan isaa calluma jedhanii ollaatu moggaasitee hin beeku jiksaa jedhanii. Jiksaa? Maali beekamoo? Maal aateeti? Lakki. Kanaafuu dallaa kana keessaa daftee fudhattee ba'uu qabda. Kaayyoon keessan kun isin milkaa'u. Kaayyoon keessan kun isin milkaa'u. Humni adda beeku. Seenaa duubaan si adamsaa jira. Kanaafuu dallaa kana keessaa daftee fudhattee ba'uu qabda. Kaayyoon keessan kun isin milkaa'u. Good morning, students. Okay. Hara wante lalu kesa amas kan berbadu chapter 6 kesa seriti lalu kamna. Chapter 6 seriti wai marketingi berana marketingi ratu wambai tu jera serati mat. Chapter 6 kana kesa yang bana. Torbesa di gutu walit famde barane. Berapa chapter 6? Eka. Chapter 6 sih bersisira? Sadar biar sampai bersih chapter 6. Torbesa di fa. Okay, mahal tadi. Wanta beratani bishes liyo wani wayu. Chapter 6 serita bishes ini torbati mogal. Safirin, wayure, akasiad. Why marketing kita kan kopain fe marketing kita stage ya furtu jurar. Kesi nama fi alli nama maaliif wal fakkaatu. Dabni hunjan hundi
kana garaa keessa awwaalamee hafuurra maaliif namni hundi akka ilaalu adda keenyarra hin barreeffamne. Introduction stage, growth stage, maturity stage, and the decline stage. The four stage of marketing strategy. Harkan ilaalaa yeroo keessatti marketing irrattidha. Humna barbaada. Power University keessa bahu waa'ee marketing irratti hojjechuu qaba. Sitti fakkaatu dha. Kanaaf isarratti waan hundumaa. Faana na wajjin jirta? Faana na wajjin jirta? Eeyyan Dr. Carraa biraa maal hin qabne. Dhugaadha. Carraa bilaa hin qabdu. Chapter 6 irratti ammas kan galuu qabnu keessaa jalqafaani. Jitu har'a wanni asitti si'ame dhimma nu hedduu jiru kanarratti sirriitti gadi fageenyaan mari'annee furmaata tokko akka kennuuf. Anis baay'ee natti tola. Fedhiin koos isuma kanadha. Yaadatta jaalala keenya isa ijoollummaa sana xarawaa tokko hin qabu ture. Jaalala adda naaf qabda turte. Anis akkuma sana. Yeroo baay'ee galgala wal argine jaalala keenya dadhabna ture. Na dhiba. Addeessi samii irratti baatullee numaan waan nu ho'isuudhaaf baate natti fakkaata ture. Kanaaf gonkumaa naaf hin dagatamu. Jitu kun darbee jira. Waan darbe dhiifne waan qabatamaa ta'e irratti waan har'aa irratti mari'annee furmaata kaa'uudha malee waan darbe haasa'uun amma kanaaf sillee waan nu fayyadu miti. Bar gammachuu amma si wajjin hin jira. Isayyuu galgala. Aniifati immoo yaadannoo hedduu kan qabnu galgala. Miti si wajjin taa'ee lafan turettu waa'ee makee yaadan ture. Galgala loggaa dhuftu hojii yookaan argu waa'ee jaalala keenya yaadan ture. Kanaaf aniifati kan wal faana dabarsin akkuma qoosaatti kan dagatamu miti. Kun seenaa darbe dhiisuu qaba. Atillee immoo yeroo dheeraadhaaf nama biraa wajjin jiraacheetiin hin dhufte. Yaadatuu qabda kan. Hin dogoggoriin gammachuu. Nama biraa wajjin dabarsee fi nama sana nan jaalladhachuu miti. Ani ammayyuu yaadni koos garaan koos gamoo kee jira. Yaadatta yeroo sana jalqaba wal barre. Ati barataa kutaa 12 turte. Ani immoo barattuu kutaa 9. Barumsa keetiin baay'ee cimaa turte. Namoonni naannoo keenyas qabxii akkamii fida jedhanii si eegu. Hundumaa caalaa immoo kaan naannatti gammachiisaa ture. An qabxii gaarii fidee 10tti darbuun koo siin baay'ee si gammachiisaa naannoo dachaan na gammachiisa ture. Umrii ijoollummaa kee bareeduma adda ta'e akka qabdu har'allee dhoksuu hin danda'amu. Wanni nama gammachiisu immoo bareeduma kana haga ammaa qabatteetiin hin dhufteenii jirta kun cimina kee agarsiisa dhugaa jiitu. Hin dagatiin malee hojiin koos moodeelingii ta'uusaa moodeelii ta'uun akkasumatti sitti hin fakkaate. Eksersaayisii adda addaa hojjettaa nyaatarraaf qusattaa waa hedduu. Barataa yuunivarsiitii waggaa tokkoffaa ta'ee ture. Abbaan koo namaan ajjeefamuu isaa kan dhagaye. Harmee kootis gadda kanaan
gubachaa addunyaa kanarraa boqotte. Obboleewwan kootiis umurii isaanii xixiqqoo waan tureef abbaa faadha dhabanii karaarra ba'an. Obboleettii tos lubbuun isii olfachuuf mana bunaa seente. Kanaan booda ture yakki tokko hagam maatii tokko akka barbadeessu kan bare. Barnoota yuunivarsiitii Kolaabii ogummaa poolisii leenjuuf galmaa'e. Kun ammoo nama abbaa koo ajjeese qabee seeraaf dhiyeessuuf baadhus yakkamtoota adamsuudhaan hirriba urgee jiraachuu kootiif dhiiga abbaa kootii akka baase na gammachiisa. Inspektar Iyyaaddeena gammachuun keenya daangaa kan hin qabne akka ta'u yakkamtoota qaawwa isaan seenan guutummaa nuti waliin taane dhabamsiisuu qaba. Dhaloota dhufuu kanaan abdiin koo guddaadha. Kanas cimina keetiin natti agarsiisaa jirta. Jabaadha. Tole. Atis bareedina koo laalteetu yeroo sana sababa isin qayyabachiisan kan natti dhiyaatte. Ani garuu honneef garaa guutuu si qayyabachiisuuf qofa kasitti dhiyaadhee ture. Dhugaa kaayyoo biraan qabuu ture. Anis si amaniin ture. Garuu ati barnoota caalaa jaalala keessa daangaa hin qabne umrii guutuu nama duukaa deemuun mo'attee moona jaalalli kee fi sanyiin ati keessatti facaaste daraaraan isaa umrii koo guutuu na duukaa jiraachaa jira. Jiitu dhugaa dubbatuuf yeroo san garaa fi qalbii guutuudhaan si jaaladha akka ture amma dhoksuun barbaachisu. Ta'us yeroo sana akka tittatteen adda narraa baate anaaf baay'ee na miidheetu. Sababa yuunivarsiitiitiin jaalalli kee fi sanyiin kee garaa koo keessatti hafuusaa hommaa hubattu sababa argattee narraa adda baate. Maal jechuudha Jiitu? Siif hin galuu ilmoon kee garaa koo keessatti na hafee tureen siin jechaa jira. Jiitu maal jedhaa jetta? Ni maraattee? Maraataa jirta jechaadha. Kanaafii miti har'a ka olgeen dhimma qabnurra mari'atuuf malee wannan taane asitti waan maraattummaa walitti haasa'uuf miti. Baay'ee na gaddisiin. Kanaafii wannan taane akka haasoftuu fi kaasitti si'aa. Ammas nagantaa'e. Maal jechuu keeti? Ilmoon kee garaa keetti naaf jechan maal jechuu keeti? Fayyaan qabdu ati dhugaa dubbatu fayyaan qabdu. Kanaafii miti gadiyaa. Fayyaa qabaatu hin dandeettu. Kanaaf wanni mari'annu hin jiru. Si wajjin haasa'uun barbaadu. Si wajjin haasa'uun hin danda'amullee. Nama gaddisiisa. Dhugaa. Dandeemu. Nama fayyaa hin qabne wajjin mari'atuun hin danda'amu. Fayyaa hin qabne. Gammachuu siin hin jedhamu. Ati umuriidhaan oggaas ilaalu anaa gadi natti fakkaata. Amma immoo barsiisummaan umuriidhaan haa ta'u jedhame immoo? Hin jedhamne. Sababa ittiin aanan eeggatan gaafa dhabdanii umuriidhaan jalqabdanii? Waan tokko si korsu. Wanti namaa yaaddu eebba ta'e eebba gara kee dhufa. Abaarsa yoo ta'e abaarsi dhufee balbala kee rukkuta. Yoomiyyuu? Doktor jedhi
ani umriidhaan sin caala. Si waa baay'ee si eeggata. Ati baachii caalafaa miti? Caalaa gadaa. Eebbifamtoota bara 2000. Caalaa si waliin barate? Caalaa nan beeku. Maal ta'e? Kunoo kitaaba qorannoo barattoota taanee hiriyoota koo waliin barreessine international journal irratti maxxansee sadarkaa addunyaatti irrattis beekamtii guddaan argadhe jedheeti hiriyoota isaa barbaadaa jira. Caalaa kitaaba qorannoo barattoota? Caalaan kasii waliin barate sun kaa. Kitaaba qorannoo hiriyoota isaa waliin barreesse. Caalaan kun garuu kamii? Caalaa si waliin barate san hin beektu? Dagatte moo caalaa han waliin barattan? $100,000 ol argadhe jedheet tibba duraa hiriyoota isaa barbaaduuf dhufee roorri isaa faadhanii wal arge. $100,000 ol argadhe jedhee. $100,000 olii? Eeyyan. Gara keenyatti yoo naannis dhufu salphaa miti. Eessa jira amma teessoo isaa bittaa? Dubbisteeta moo kitaabicha? Argiteetta? Bilbila isaa qabdaa? Salphaa miti. $100,000 salphaa miti. Baay'ee. Bilbila isaa qabdaa? Nagaa jirtu ree? Kam jirtan? Kam jirtan? Fayyaa? Gaarii jirtu? Jirra. Baga jiraatan akkam? Fayyaadha. Naguma jirtaa? Nagaa jirra galata Waaqayyo. Maali kunoo jiruun asii achi nu godha? Deddeebinee illee si gaafatuu hin dandeenye silaa si jajjabeessuu qabna. Rakkoon hin jiru dadhabdaan isin ta'a. Deddeebitanii na gaafachaa jirtu. Hin gaha. Akkana hin jenne mucaa tokko akka qabdanii yaadadda. Mucaan keessa jira? Eeyyeen mucaa tokko ni qaba ture. Rakkina koo irraa kan ka'e harmee koof kenneen jira. Daraaraan hojjetaa kenna ture. Nama gaarii ture dhugaa. Qarqaaruu qabnallee isin qarqaarruuf turaaf uma hin shakkinaa hin sodaatinaa isin duukaa jirra. Nama rakkoon hin jiru. Galatooma humaa miti. Duuti isaa haala kanaan ta'uu isaa baay'ee na gaddisiisa. Silaa isaa kun hin malu duuti akkanaa kun isaaf hin malu. Kan dhufe immoo jijjiiruu waan hin dandeenyeef obsuu qofa barbaachisa waa godhuun hin danda'amu. Garuu duuti kun isaaf hin malu ture. Baay'ee nama gaddisiisa. Iccitii du'iinsa isaa hunda nan beeka. Iccitii du'a isaa duuba jiru jettee? Maal inni kun maal jechuudha? Waan beektutu jira? Keessa isaa hunda isaa nan beeka. Maal jechuu keetii? Eeyyeen nan beeka. Garuu isin hin fayyadu. Maali beekuun badooman qabu? Hunda keenyaa nu fayyaduu danda'a. Dhukkubbii garaa keessa jiru kana nu fayyisuu danda'a. Oduu beekne gaarii natti fakkaata. Isin hin barbaachisu. Oduu natti himtee baay'ee gaarii ta'a suuta jedhee itti yaaditini. Yoo ta'es itti yaadee isin hima. Yeroo biraa. Eega jettee haa ta'u kaa. Guyyaa tokko natti munkeen oolu. Nagaatti. Gayyaa ta'e. Amma takka ta'e dhiisi.
Kana booda isa dhibbisuu malee maal faayidaa maal argattu maaltu jira? Afaan kee cufi. Adabbiin isa irra ga'u maal akka ta'e hin beektu. Isa rabbitu beeka. Isa rabbitu beekeedha. Ni ari'ama. Dallaa kana keessatti barataa waliin oollole. Ari'amuu qofa. Maaji! Geena dhiisaa. Ari'amuun qofaa mini dhimma seenaa fanni. Maaf hin fannifamin? Siyee, dada keessa seenaa naan hin jedhin. Atis akka maraattuu sana naannaa kana keessa dhiyeenya kana keessatti akka maraattu shakkii tokko hin qabu. Maalitti amma maraatu etteeni? Maalitti? Ansin jechaaf maalitti nammati? Si yaadee? Yakka biraa biratti gurbaata argamsiise. Yakka tokko. Caakara tasgabbeessa. Gurbaana. Siitiya. Nana keessa ansin jedhee rakkachaa jira. Tola. Seber. Tola. Tola. Ajjeesaa jirta bar. Tola saa. Ajjeesaa jirta. Tola. Ajjees. Tasgabbaay. Gurbaa maal taate ajjeesaa jirta? Tola. Amaasilo. Amaasilo.